nama jaba sabboonaa keenya hundumti keenya like namni keenya yeroo akkas iddoo barbaannutti yeroo isaa argannu nuti immoo maaliin deebisna kana amma golduhaa waan qabaateef waan maallaqa hojjeteef waan nuti isa barbaanne irratti nuuf argamena nuti immoo ammas jedhameera yeroo hundan jedhama garuu amma hundumti keenya nama 1,800 jira amma fakkeenyaaf ani har'aa kaasee daayivireeroon taa'uun argitu yeroon bishaan dhugu raachuma akkasitti bishaan dhuglanaan jettu yeroo baay'ee amma fakkeenyaaf ana har'aa kaasee laayivii irratti isaa ta'u eessattuu bishaan kan biraa harka koo irratti hin argitanii jechuudha. Inna hundumti keenya akkasitti decide gochuudha. Har'aa kaasee amma fakkeenyaaf namni kun iddoo barbaannutti nuuf argameera. Nuti immoo nama kanaaf maal goona? Wanti xinnaa nuti nama kanaaf goonu boru ganamarraa kaasnee bishaan bituuf yeroo deemnu gold water qofa like simple gatiidhaan tokko qulqullinaan better fooyya'a hundumarraa fooyya'a nama ogeessa tokko bira deemaatii gaafadha ogeessa bishaanii nama waa'ee bishaanii beeku bira deemtanii otoo gaafattanii gold water qualityidhaan illee hundumarraa fooyya'a. So hundu amma boodana live irratti bishaan bira qabadhe yoo na argitan dhukkee narraa kaasaa foonaa dhaqu dhukkee na arrabsaa yoo barbaadan. Thank you. Isin illee jechuudha. Akkasi garuu duuchinee akkas jechuutu hin taane akkanatti fakkaatutti jechuudha. Namoonni kaan tajaajila bishaan qofa miti baay'ee. Warri tajaajila qabdan marti keessaniyyuu fakkeenyummaa Dayyaasaa fakkeenyummaa Buruuk Addunyaa fakkeenyummaa namoota kaanii hordofaa fakkeenyummaa namoota kanaa jajjaboo kanaa hordofaa jechuunidhaani jabaadhaa immoo jechuudha qabna malee kana qofa jenna taanaan immaan ulfaata raachuu kiyya dhugaa dubbachuuf yoo ta'e bakka gooldiin hin jirretti toophii dhugaa bakka gooldiin hin jirretti waanii dhugaa bakka gooldiin hin jirretti salaamii dhugaafallee jennee walii wajjin dubbachuu qabna waan Oromootiif dursa haalaannu kallattii hundaaniyyuu obbo Buruuk yookiin immoo dargaggoo Buruuk dargaggummaa isaaniitti hiyyummaa keessaa bahanii bakka nuti akka sabaatti isaan barbaannetti waan nu cinaa dhaabbataniif onnee irraa galateeffata waan Oromoo kan ta'e waan ta'eef dursinee jabeeffataatii turre masiinis beeksisaatii turte namoonni baay'een anuu fakkeenyaaf akka nama kaffalamuuf ittiin beeksisaatii bahe erga inni jalqabe kaasee jechuudha wanta inni godhu hunduma isaayyuu jechuudha saniifuu sana kanan godhu kan Oromoo waan ta'eef kan Oromoo kaanilleen akkasuma gooneetu jabeeffannee isaanis immoo dhufanii nu haa utubanii sodaa qaban haa dhabanii maarkeet fayyadamoota yoo taane Oromoo dhumtiyyuu yoo waan isaa qofa beekee kan ormaa dhiisee kan isaa qofa fayyadame gabaa caaluudha waan ta'eefu sana beekee wal cinaa haa dhaabatu yoo jenne gaariidha dursa waan nu laattaniif obboraachee galatoomaa jenna garuu qofa isa jettu sana nu biraan nu hambisa gooldii fayyadamaa bakka gooldiin hin jirretti immoo bishaanota biroo akkasii akka yoo jenne gaariidha. Bishaan Afrikaan jira. Obsa maal akka ta'e beekta amma fakkeenyaaf nuti qabeenya Oromoo adda baasnee beekaa hin jirru miti. Like amma fakkeenyaaf kun kan Oromooti kan jennu waan beeknurraa kaaniitu. Garuu qabatamaan kan Oromoo ta'e iddoo qabatamaa akkasitti dhufee kan Oromoo ta'uusaa agarsiisa. Amma fakkeenyaaf amma Productiin ammaati waamte hundumtu kan Oromoo ta'uun beeku. Kan Oromoo taanaan kan Oromoo hundarraa bita rakkoon qabu. Garuu kan Oromoo ta'u gocha isaaniitiin argina. Amma fakkeenyaaf golduhaani duruu nan beekan ture. Namni baay'ee garuu hin beeku. Yeroo Zarihuun Odaajoof akkasitti ga'u namni kun nama hunduu beekeera jechuudha. Kan Oromoo kan ta'erraa bitaa qabu. Asirratti yaada isinii kennu. Asirratti yaada guddaa wajjiniin biraatu yaada tokko kaase Oromoon dhaabbilee hundaa dirqamsiisuu ni danda'a jedhe yeroo wayii koonsartii Ilfinesh Qannoo hojjechuu fi ispoonsara gaafachaan ture biiraa kaampaanii baay'ee gaafadhe biiraan ayyaana Gabreeliif Mikaa'ilaaf ispoonsara ta'u biiraallee naa kennuu dide. Namoota baay'eef hin gaafadhe artiistota baay'eef koonsartii yeroo adda addaatti yeroo burraawitti qopheessuun maal kan naa kenne biiraa Habashaa qofa biiraa Habashaa
miidiyaa qopheessu irratti naa kennee jira. Namoota biraafis nama wajjin hojjennu promootara tokkoof saaxinii 100 naa kennee ture. Yeroo adda addaa kenna ture biiruma Gabreeliin jedha. Goorgisii maali biiraawwan kunniin biiraallee nani garuu ayyaana jechuun kabaja ayyaana Gabreeliif Mikaa'elaa Lidatii nama dhuunfaallee kennaa oolu. Aareen gaaf tokko barreesse boykoot godhaan dhuginaan jedhe. Hin dhuginaa jennaan Oromoon Abashaa dhugaan jedheen. Abashaan biiraan Abashaa bishaan keenyaan biqila keenyaan garbuu keenyaan kan oomishame biira Abashaa dhugaan jedhee raabse dubbadhee jechaadha. Biiraan Abashaa dhugaa warra dhuganiif filannoo gaariidha. Anillee darbee yeroo tokko tokko nan qammasaa iyyuu yoo dhuge biira Abashaan dhuga by the way. Because waan na bira dhaabbateef maali afaan qabatte waan na bira dhaabbateef bira dhaabbate. So amma dhiisee jira ergan dhiisee ni furdu. So maal jechuun isin barbaade boykoot otoo goone warra nu didan kana nuti osoo didne dirqama isaanii aartii Oromoo isiniin gargaaru waan barbaannes immoo akka barbaanne tajaajiluu dandeenya. Humna guddaa qabna. Eenyu biraa boosisu daa'ima. Humna guddaa qabna. Baay'ina qabna. Baay'ina keenya kana immoo gara tolaattis gara dirqamsiisuttis jijjiiruu dandeenya. Kanaaf hin dhuginaa jennaan namni bakka mana dhugaatiitti xarapheezaa jala dhoksee dhuguu jalqabe. Naanaari nama baay'eetiin wal loles because woo wal dhageenya qofa milkoofna yoo wal taane qofa yoo wal tumsine qofa diinas balleessuu dandeenya ofiifis humna godhachuu dandeenya yoo garuu wal facaasne because ana miti kan na dhoowwate nama Oromoo sana bakka bu'ee Oromoon kabaja kennuuf san eega dhorkate nus immoo maallaqa keenyaan dhorkanne warra nu wajjin dhaabbate qofa yoo dhaabbanne easily waan barbaannu harka micciiruu dandeenya si galee deemnee warshaa sana gubuu otoo hin taane akka hin dhunne guyyaa 10 otoo dhuguu baannee kisaaraa gabaarra gahu waan beekaniif aadabatanii ta'anii waan gaafan waan Oromoon gaafatuuf jilbifatanii godhu. Yeroo tokko boo'uu qofa otoo hin taane wal dhaga'uun barbaachisaadha. So yoo obsaa waa tokko barreesse maaliif barreessennee gaafanne waan sanarratti tumsuu qabna. Ani yoon barreesse na dhaga'uu qabu. Itti qaanoo barreesse raacheen waa jedhe maakiin TikTok irratti waa jette sababa malee nama tokko irrattis haa ta'u dhaabbilee irrattis duulli hin gaggeessinu dhugaa keenya qabannee garuu ni moona. Dhugaa irratti yoo cichine dhugaa yoo jenne karaa dhugaatiin yoo deemne wanti milkii nu dhorku tokko hin jiru. So yeroo sana rifatanii nan yaadadha namni as jalatti jiru namni tokko jira biira Heniken keessa kan hojjetu yeroo sana Waaliyaan isa ture Waaliyaa sin dhugina Heniken jedhamu sin dhuginaan jedheen kan sana keessa na dubbise namni sun na dubbise maal masigooni kana mara maal jennaan akkas jedhee saba wajjiniin kaaseefi jennaan eegasii biira iyyuu naa kennuu jalqabe kara Henikeniin jechaadha biiraan argachuu jalqabe otoo hunduu na dhaga'ee yeroo barbaadetti yeroo sagantaa qabnu kamittuu Oromoon dhaga'u jechaadha Oromoodha yoo just Oromoon dhaqee proposal keen dubbisan baaskeetii qarcaatii keessa si jalaa galchuu jechaadha so at least hin dubbisu eenyuuf kenninu kam dhiisnu maalinni jedhanii dubbisuu qabu waan ta'eef akkasittillee warra nuu kenne qofa otoo hin taane warra nuun kenninillee sababa wajjiniin yoo gadi baane humna guddaa qabna dhaqnee warshaa cabsuu nun barbaachisu gubuu nun barbaachisu maallaqa keenya deeffannee hin dhunnu hin nyaannu jennee didu. Kanaaf kana isiniin jechuun barbaadee of kalchaa dhiifamaa yoonan fiicharingii balleesseef. Walumaa gala itti kana dubbatu. Itti fufi obsaa. Kana hagoonu sana hagoonu jechuu miti walumaa gala wanta jechuudha barbaade tokko yoo jiraate yoo jabeessine yoo gabaan isaanii nu ta'uu baran fayyadamtoonni isaanii nu ta'uudhaa baran akkasumas immoo kabaja nu akka qabaatan goon eeyyani nuti isinirraa fayyadamna isin garuu kabaja nuuf hin kennitan fakkeenyaaf mana baankii seentee afaan Oromootiin keessummeeffamuu hin dandeessu yookiin immoo afaan Oromoo hin danda'u kabaja guddaadhaan abaluu bira dhaqiitoo fayyadamisiin jechuun dandeessu yookiin hin danda'u taanaan kallattiidhaan maanaajara dubbisu maanaajarris hin danda'u taanaan qaama dhimmi ilaallatuudha danda'u gama feesbuukiitti illee finnee dameen akkasii waan akkasii nurraan gaheera afaan keenyaaf immoo kabaja qabna akkasitti immoo tajaajilamuu qabna jennee yoo itti dubbanne dhimmi isaanii sirranneef hin jiru akkuma tuu jette mindaa kan isaan kaffaluu danda'an yoo nuti irraa fayyadamnedha. Akkuma masiinuu jette kan isaan babal'ifachuu danda'an kan isaan gibira gabbaruu danda'an yoo nuti irraa fayyadamne qofadha waan ta'eef iyyuu humna qabnu beeknee isa harcaanee dhannee irraa fayyadamuu dhiifne yoo fayyadamnes waloodhaan yoo fayyadamuu dhiisnes waloodhaan yoo irraa goone humni keenya guddaadha sanadha garuu
Ituma gargaaruu baatee iyyuu immoo kan nama ofiitiif dursa kennuun gaariidha kan ormaati mannaa. Inni kan ormaa sun nu ajjeese yoo xiqqaate kan nama keenyaa suni akka nun ajjeesnetti to'atamee hubannoo guyyaa tokko dammaquu akka danda'u abdatame yoo fayyadamne gaariidha. Dursa waliif alaannu jechuumaaf hin jedhe malee immoo yaadi keessan dogoggora jechuudhaaf miti. Utuu jennu abbaan qabeenyaa bishaan gold Buruuk Addunyaa yookiin dargaggoo Buruuk Addunyaatii fi maatiin isaa firiyoonnii fi kutaan maaneejmentii waan kana nu murteesse martinu miliyoona 10 yoo ta'e iyyuu iyyaalchifnaa jedhaniitidha kan isaan har'a akka qabdiitti akkuma jalqabbiitti akkuma miliyoona 1.5 nu kennanii sun haa beekamu jechuu barbaanna galatoomaa ulfaadha. Thank you. Asirratti otoo itti qaanii hin dubbatin dhimmuma kanarratti abbootiin qabeenyaa hedduu jiru. Oromoon abbootii qabeenyaa hedduu qaba. Garuu of hin beeksifne akka yoo